share godhi abo way abdu sheekhiya jabaadhaa faffacaasaati share godha abdusiin kana booda ajaa'iba cundurootaa fi hooleyyoota biltsiginnaa miila tokkoon dhaabuun abduseedha akkuma itti fuufetti jira kana booda abduseen cundurootaaf hooleyyoota biltsiginnaa warra gurra qabnaan jechuudha gurrarraa muramee biyyaa bahe hoolota gurguratee biyyaa bahe feesbuukii kanarraa nu rakkisuu fi cunduroota akka Shimallis Abdiisaa Abiyyi jettan sana likkii galchina jechuudha. Jabaadhaa share godha. Share godha. Oh my god. Nama dhibbaaf jabaadhaa faffacaasaa qabu. Way abdusee. Cunduroonni jirtu cunduroonni baddee jirti hammuma jirtu sanarratti likkiitti galchina malee cunduraadhaa fi biltsiginnaa mataan zoore bicha anaa dhufu hundi keessan waliif share godha tokkoffaa irraa wanti ajandaan keenya har'aa cunduraa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa ajaja Daani'el Kibreetitti kenneen erga kaleessaatii waahii amantaa kan keenya waahii moolidaa wal qabsiisanii ergaa jarri dabarfachuu barbaadan sanarratti yaada tokko qaba. Cunduroonni namni yoo yaada kennate nama jala deemte afaan bantu kan waan beekne ammuma jabaadhutti baafadhu nuti yaada keenya dabarfachuu itti fufna. Tokkoffaa irratti wanti jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaa duraanii yookiin xaqlaay ministirii duraanii obbo Abiyyi Ahmad kan isaan kaleessa barreessan feesbuukii isaanii irratti waahii moolidaatiin wal qabsiisanii waan hin beekne Nabiyyi Muhammad kan amantii islaamaa hundeessanidha jedhee gaafa inni barreessu cunduraa waan beekne jala deemtee goota koo amantii keenya nuuf kabajje jabaadhu wayyoo ati goota keenya maaloodha jetti inni garuu ergaa 4 kiiloorraa itti kenname amantiidhaan ummata keenya qoqqooduuf ummata muslimaa tuffate namni takka istinyaa godhatee hin beekne namni amantii isaa hin kabajne namni saba isaa hin kabajne amantii ofii illee hin beekne akkamitti waa'ee amantii kan keenyaa keessa galee waa'ee moolidaatiin wal qabsiisee Nabiyyi Muhammad nama amantii islaamaa hundeessa jedhee barreessa sana gaafa ustaazonni jarra akka ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa warri kaan mormanu cunduraa waa'ee amantii ofiillee hin beekne eenyu akka amantii islaamaa hundeesse amantiin islaamaa Nabi Muhammad irratti hin hundeeffamne alayhi salaatu wassalaam abbaa keenya Nabi Aadam irraa erga ka'ee islimnaan yookiin amantiin islaamaadhaa durumaan jira garuu kun ummata keenya karaa sabaatiin gandummaadhaan addaan qooduudhaaf yaalanii dadhabanii amma maal godhaa jiru amantiidhaan ummata walitti buusuudhaaf ala moolida baga geessanii eenyuun nuu barreessi waahii seenaa quraanaa waahii seenaa nabiyyi bakka baga geessanii yaaba waan hin beekne keessa galtee laaqeen cunduraa mataa dhakaa anitti nima bar har'a immoo otuu kan obbo Abiyyi xaqlaay ministirii duraanii Abiyyi Ahmad teenyee isa haasofnu cundurri inni guddaan Shimallis Abdiisaa jettan as bahee maal jedha oh my god argitanitti hundi keessan uyyuu waan Shimallisee cunduraan mataa dhagaa inni kootii baatee deemu sun waanuma namni barreessetti kenne fuudhee barreessu haasa'i yoo jedhan shaneen akkana taate shane inni barre ashaangulliitti waan namni itti kenne yookiin nyaadhu yoo jedhan nyaachuu kootii baadhuu deemi jedhan baachuu malee waa'ee amantii kan keenyaa keessa galee aboo ummanni muslimaadha eenyu sin kadhateetiyyuu waa'ee amantii keenyaa nu barsiisaa akkaataa quraanitti dhufe akkaataa nabiyyi keenya eenyu nu barsiisaa sin jedhe cunduroonni maraattee jirti gaafa jennu hooleyyiin immoo jala deemte galatooma amantii keenya nuu eebbistanii wayyoo jetti kanaafiyyuu cunduraadhaaf biltsiginnaa keessa namni waa beeku hin jiru hin jenna hoolaa gurguratee biyyaa bahe waa tokko hin beekne yoo boollootti naqan boollootti nammu qofittiituyyuu mee dhaqaatii koomintii Abiyyi jala deemaa warri waa'ii kana xiinxale maal dabarfachuu barbaadaniiti maal jechuu barbaadeeti Nabiyyi Muhammad nama amantii islaamaa islimnaa haymaanota masraach
jedhee gaafa barreessu ergaa maalii dabarfachuu islimnaan amantiin isliminaadhaa nabi Muhammad irratti jalqabe jechuu barbaadeeti. Maal dabarfataa jira? Wanti deemaa jiru isiniif hin galle isin hummoon cal jettanii koomentii barreessu wayyoo abbaayee koo moolida nu eebbise maaloo ummata akkanaatu iyyuu amma waa deeggara ummata akkanaatu waa'ee amantii ofiillee beeka waa'ee oromummaa sin dhiifneera silaasi waa'ee oromummaan beektanu nama teedii afroo piroofaayilii irra kaawwatee goota koo waynee teediyyee daaneel kibreetiyyee jedhaarutu iyyuu waa'ee oromummaa sin dhiifneera sin silaa hoolaadha siniin jennee hoolaan gaafa gurra amte samii agarti waan ta'eef kara oromummaatiin isin biraa deebinee jirra ijoolleen bilxiginnaa siichi oromummaa keessan bartanii of bartu siichi waa'ee oromummaa isiniif gala jedhu nu keessaa badee jira amma isin yoo isin masqala isinitti diranii yookiin amantii isinirraa jijjiiranii baqa warra amantii hin qabne calcidhaatu mana duuka deemaa jedhamee bawwaatti isin namnis isa isin bawwaatti nammuu deemaa artanu ofitti garaana nyaata cunduraa kanaaf isiniin jedha cunduraa akka gaarii waa intini fuuloo ijatti jiru karuma harkisan deemu waan beekne waan dubbatame hin beekne shimeen keenya cunduraan kootii baatee deemu fa immoo waa'ee amantii keenya maal nu barreessame jaratu ammana kan na dhibe baay'ee tokko kan na dhibe abbootii amantaataa fi warra hayyoota waa'ee amantii keenyaa irratti qoosaa jiran gaafa waslaattaan istinyaa godhatee hin beekne waa'ee amantii keenyaatii waan argeen yeroo meeqa aboo quraana nama nuuf hiiku waa'ee quraanaa nama nu barsiisu danuu qabna waa'ee amantii keenya nama nu barsiisu danuu qabna sana amantii nu barsiisuudhaaf quraana qara'uudhaaf gaafa tokko innal ladhiina maaloo gaafa duraan ummata shawwaduudhaaf jettanu deemtanii quraana qaqqaraatanii hiikattanii ummanni harka isinii tumeera gaafas ummatatti shawwadattan namichi kun quraana beekaa wanti inni wallaaleen jiru ay abiyyi keenya ay maaloo keenya har'a garuu ittiin waan hin beekne keessa galte bara kanaaf iyyuu taa'i atamantii isin qabdu of hin beektu wallaalaan waa'ee moolidaatiin wal qabee waa'ee amantii keenya nu barsiisuu hin danda'u hayyoota baay'ee qabna waa'ee amantii kan nu barsiisu nurraa ta'a waslaata ነቢ ሙሐመድ የእስልምና ሃይማኖት መስራች የሆኑት ማሉ ነምችቹ ማሊኒ ቦ ሴታሴ ደዩስ ይወይዳባ ከና አራምቦደ hayyoonni kan keenya warri waa'ee amantii abbootiin amantaadha akka irratti hin dhiifne gaafa amantii keenya keessa namni waa'ee amantii hin beekne galee ummata dhaloota waan beekne kana jajallisuudhaaf waan mataa isaa keessa jiru waan Daani'el Kibret barreessee itti kenne dubbatu callistanii ilaalina baxam ይሰማኛል እነት dhagahamaan callistanii ilaalina irraa dubbadhaa maal jechuu barbaadeeti ergaa maalii dabarfata amantiin islaamaa nabi Muhammad irratti hundaa'e cundurri inni shimallis abdii nama qur'aana maal ta'e nama qur'aana intini jedhe boo qur'aana maal ta'e jedhee barreessaaru kenname afaan amaariffaatiin kan barreeffames dhaqaalaalaa waa'ee moolidaatiin wal qabsiifame kan cundurri shimallis abdiisaadhaas pirezidantiin naannoo oromiyaa ofiin jettu maalaalaa ummata kana bara dhumaa keessa jirra hooleeyyii kanaa wajjin irra kanneen yebo hooleeyyii akka keessanii kanatu nu rakkise warra jala deeme jabaadhu amantii keenya nu eebbiste jettan amantiin nu if lubbuu keessaa nu baayaa cunduroota of taati deema isin warra istinjaayoon godhanne biyya bulchuu hin dandeenyetu waa'ee amantii nu barsiisa hoolata በተለይ ijoolleen bilxiginnaadha jaamaadha gaafa jennu jaamsaniitu mayyuu callisanii ilaalu gaafa gorra amtu samii agarti gaafa mormirraa cettu samii agarti gaafa sobbartu ijoolleen amma bilxiginnaaf hin jettee afaan bantu hoolota waan beekne qofitti walitti sabasabamti maaliif beektu of hin beekanu waanuma uumamaniif hin beekanu maaliif akka uumaman saba ofiitiif dubbachuun maal akka ta'e hin beekan saba ofiitiif dubbachuun maal akka ta'e hin beekan isin hoolota isiniin jenna hoolota ijoolleen bilxiginnaadha ijoolleen bilxiginnaa deeggartan hoolaa
hoolaa gurguratee biyyaa bahetu walitti qabame jechuudha. Dayyuusa. Yoo namni waaqeeqee poostii godhe ati kana maaloodha. Xabaqaa namaa ta'anii akka ijoollee daa'imaa inni barates inni hin baranne nama arrabsaa oola. Waa tokko isinii gorsa dhumarratti ijoollee bilisiginnaa yookiin shondhoroota akka Shimallis Abdiisaa kootii baachuudhaaf waan isinitti fe'an malee baachuu malee waan beekneef yaa ijoollee warra hoolotaa. Yaa bilisiginnaa deeggartan gama saba keessanii deebi'aa. Shondhoraawwaa tokko biyya bulchuus hin beektu akkaataatti bulchanus hin beektu wallaaltota walitti qabamtee wajjin rakkataa jirti biyyaa wajjin biyya gurgurattee jirti. Waa tokko isinii jabaadhaa gama saba keessanii deebi'aa. Karaa sabaatiin yoo dhiiftan garaan amantii keessaniitiin isinitti dhufamee jira yaa ijoollee bilisiginnaa. Amantii kan keessan irrattis dhuftee jirti. Amantiin nu qooduudhaaf gama saba keessanii deebi'aa. Yoo hin deebine callisaa ta'a afaan Oromootiin nu wajjiniin teessanii afaan Oromoo dubbataa deebitanii diina nurratti hin faarsinaa. Diina bilisiginnaa jechuun diina guddaa kan Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf jaarraa 21ffaa keessa kaansarii Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf dhufe waan ta'eef of baraa. Jaallattanii saba keessan hin tuffatinaa. Maal taatan afaan Oromoo dubbattu gaafa amantiin keessan tuqame yoo dhumee jennaan dubbanni ati kana koomentii jala deemtanii afaan bantu. Maaliif of hin taatan nuti maaf of hin barre? Of baraa. Nama arrabsuu qofaaf hin fiiginaa namni kun maal dubbataa jira? Dhuguma dubbataa jira? Maal inni dubbatamaa jiru? Oromoon kun dhuguma miidhamaa jira? Maaltu godhamaa jira? Jedhaatii waaxiin xalaa. Akka nama dubartootaa dhiirri isaanis dhiirri bilisiginnaatis akkuma dubartii albaatii maal koomentii kasii dhiisaa isin gorsina nuti isin hin arrabsinu. Gaafa namni gurbaa morma dheeraa tokko Fayyisaa Leellisaa yoo qeeqan dhuftanii Fayyisaan dura akkana goota maaliiti bar nuti sangaa duriitiin qotaan jirru. Nuti qabsaa'aan dhugaadhaa kan saba isaatiif qabsaa'u yoomuu qabsoorra jira. Yoo hidhames yoo ajjeefames yoo maal ta'es namni gaaf tokko hojjetee ka'e bar nama biraa dhiisii Taayyee Dandaadhaa gaafa mana hidhaa jiru Jawaar Mahammad gootni Oromoodhaa sagalee taa'aafii ture goota jedhe otuu gaafas Taayyee Danda'a yookiin immoo Harree Dandaadhaa mana hidhaa keessatti du'e hadha Oromoo shawwadamte goota keenya nu jalaa du'e mana hidhaatti jettee siidaa dhaabdiif ture. Waan duriitiin namni faarfamuu namni lubbuun jiru goota jedhame faarfamuu hin danda'u dhugaan yoo qaamii qabaate yoo dhaabni isaa dhugaadhaaf nama Oromoodhaaf dhaabbatu ta'e haga gaafa duutti akka Hacaaluutti dhugaa jirtu dubbatee du'a malee akka Fayyisaa Leellisaa gaafasee harki wal maree jennaani bar miilaan fiiganiinti ni jedhanii gaafas dhugaadha yeroo sanatti Fayyisaa Leellisaa waan guddaa hojjeteera yeroo sana har'a maaltu iyyuu afaan isa luugame har'a gaafa Hacaaluun du'u maaltu gabbaasise wayyo bilisiginnaa koo abbaayyi irratti nan du'a na qabaa na gadhiisaa kun amma nama jettanii rabbiyaati hoolaa inni namni miilaan fiigu sammuu hin qabu gaafa jennu dhugaa isiniin jenna bar Fayyisaa Leellisaa jechuun nama sammuudhaan otoo hin taane miilaan fiiguudha bakka akkuma fiigetti jiran nama yoonanuma fiigaara. Kanaafiyyuu Hacaaluu of biraa kutee gurbaan gowwummaa isaa kan hin bare Fayyisaa Leellisaa jettan sun suuraa Hacaaluu bukkee ofiitii kutee bishaan dhimmiyyee yookiin kan Oromoo takka waa tokkorraa fayyadamtee hin beekne abbaayin of bira kaa'ee never give up biyya koo abbaayiidhaaf du'eetan hin daarata. Harka maalitu suuraa Hacaaluu of biraa kuta gurbaa morma dheeraa sana kanaaf itti mi'an. Ijoolleen hooleyyii isaa immoo Fayyisaa kan koo seenaa isaa durii seenaa duriitiin namni faarfamu boo eenyunuyyuu gaafa tokko waa tokko hojjeta seenaa isaa darbe maal taatan yookiin waan dur darbeen bakka awwaama dur darbeen amma caalaa bultumeedha duraan sirba babbareedaa Oromoof sirbeera har'a gaafa inni immoo Oromoo ganee jedhu dhukkeerraa haafama eenyunuu waan duriin utuun darbeen waan har'a hojjetaa jiruun faarfama nama lubbuun jiru faarsin kanaafan siin jedhaan har'a gabba'ee geefarniif app aboo maal fakkaata na qabaa nagadhii isaanii biyya Itoophiyaatiif du'uun qaba Itoophiyaayyee amma nama akkanaa fayyii jala fiigdaniiti iyyuu goota koo maaloo koo gaafa jettan hin qaanfattan ijoolleen bilisiginnaadha ijoolleen bilisiginnaa deeggartu nama beekaas wallaalaas walumaan beektu bakka ati gabba'iituma bilisiginnaa Itoophiyaati nuur Itoophiyaati bilisig Itoophiyaati malliq jedhi dubbadhu kanuma qofittiitu iyyuu goota godha piroofaayilii si godhachiisa hoolaan hoolaa harkisee gabaa dhaqu wanti wal gurguratuuf hin beeku kanuma qofittiin isinitti himaan kanaafiyyuu dhugaa jirtutti malaasneetti himnanu Fayyisaan miilaan fiiguu malee sammuu hin qabu Fayyisaa jechuun
ummata yeroo sanatti miilaan fiigee seenaa miilaan fiigee sana harkaan balleesse sammuudhaan kanuma ofitti itti himne gabbaye way reefuu iyyuu burraa kanatti fakkaata gowwaan ila way amili nama akkanaa jala fiigdee goota koo gaafa jettuun qaanfattu ati hoolaan hoolaa gurgurate biyyaa bahe akkamitti nama goota koo jedhee faarsa dhugaan siimaan nama qeequudhaaf immoo nuti ijoollee bilxiginnaa eeyyaman gaafannu dhugaa sin himna Faisal Leellisaa hoolaadha seenaa miilaan hojjete harka godhe bilxiginnaan diina Oromooti dhugaa isinitti himna inni immoo bilxiginnaa halkanii guyyaa nutti faarsaa jira dhiisaa daraa hin gorfannaa Hacaaluu iyyuu akkana jettanuu maal taatanii aboo namni Hacaaluu takka gabbee takka bilxiginnaa sirrii jirti bilxiginnaadhaaf nan du'an jenne Hacaaluun warri Hacaaluudhaaf gurbaa gowwaa kana walitti fakkeessuu barbaadan dhufe boo achitti nufaa beeni nan dhufaa beena dhugaa isin hima Hacaaluun takkaa takkitti bilxiginnaan goota yookiin bilxiginnaadhaaf nan du'a an akkana jedheen beeku dhugaa isinitti himna Hacaaluudhaa fi gurbaa miilaan fiigu kana wal fakkeessuun barbaadina Hacaaluun goota Oromooti hin jaallannaadhaaf iyyuu qeeqqanne yeroo sana Hacaaluun callisee jennaan maa callisee jennaan dhufee dhugaa dubbate kunillee oommi inni irratti affeerame Minilik biyya jaare malee takkaa biyya hin diigne Minilik biyya jaare jedhee nama dubbate oommi inni irratti kun waan dhufeellee waa Oromummaa ofiillee beekuu miti Fayyisaa maali maqaan isaa miilaan fiig yookiin miilaan yaad kan jedhamu sun nama seenaa ofiillee beekuu miti Minilik biyya jaare nama jedhe bakka kanuma ofittiidhaan barta Hacaaluun garuu waan inni dubbatee galaafatame dhugaa Oromoo dubbatanii akka Hacaaluutti duudha malee sobanii seenaa durqanii tokko fiiganiin ta'aniituma bilxiginnaa faarsaa goota jedhamuun hin danda'amu kanaaf itti himne isin xabaqaa isaa taatanii fayyisaan fincaame fayyisaan geessu finjaan maaliin geessu jetti bilxiginnaan koomiti jedhe isaa nama barate ofiin jedhe koomentii jala fiiginaafin namni maaliif nama qeeqa jedhaa abbicha ofirraa deeffatu xabaqaa namaan ta'inaa of danda'a ijoolleen of danda'a yaa hoolota bilxiginnaa of danda'a namaaf xabaqaa ta'uun barbaadina nuti abbaa barbaanne qeeqqanna abbaa barbaanne dhukkee irraa kaasa isin hooleeyyiin namaa xabaqaa taatanii fayyisaa nu jalaa arrabsee maaloo nu jalaa arrabsee maaloodha ana gaa dubbachuudhaaf har'as koomentii tokko kenneen ture Galaanaa Gaaromsaatiifis koomentii ajaa'ibaan kenne iyyaa jirti bilxiginnaa yookiin immoo ijoolleen gandummaan sammuu keessa bibbiqile tokkos dhugaa irra dibaarti jirannis Galaanaa Gaaromsaa irra dibaa dhiisiitii as bahiitii waan tokko jedhe akkuma artiistota Galaanaa Gaaromsaa akkuma daadhii galaan akkuma keekiyyaa badhaadhaan ummata isaatiif sagalee ta'aa jiru innillee qanii suuruma Hacaaluu qofa poostii godhaa cal jennii taa'utu hin taane yeroo rakkoo kanatti gama sabaa goruun barbaachisaadha jechuudha koomentii kenneef dhugaa jirtu dubbachuuf han dubbattin jedhu yoomu Galaanaa Gaaromsaa har'a Hacaaluun du'uun ji'a afuriif wahiif deemaa jira takkaa sagalee isaatiinis ta'ee waa tokkoon isaa saba isaatiif sagalee ta'uun dhageenye dhugaa dubbachuudhaaf Profaayiluma Hacaaluu buusee gadhiisa artiistonni kaanis akkuma kan gaddanii jiru gadditti dhaga'ame gaddaa Hacaaluutiin booda ummata isaanii baana goranii sirba ajaa'ibaatiin sagalee ta'aa jiru atis akkuma artiistii tokkotti akkuma nama sagalee qabu tokkotti akkuma dhageettii qabdu tokkotti profaayilii qofa qageeddaruurra gabba saba keetiif dubbadhu sagalee ta'iif maal Hacaaluun bar ilma jiraa abbaan du'us ilma jiraan badu maqaan jedhee bar kanaafuyyuu nuti si abdannaadhaaf si qeeqqanna callisteen taa'in kunoo atis yoo inti jette irra dibaa dhiisiitii dhugaa nutti himi akkuma jara Fayyisaa Leellisaa akkuma Caalaa Bultumeetti anis bilxiginnaadhaa jedhi malee callistee karaa nurkaan gatin yaa Galaanaa keenya kanaaf koomentii sii kennan Dr. Abduseen si qeeqqachuun si jibbaaf miti yoo bilxiginnaa taate ifaan ifatti nutti himi yookiin immoo yoo dandeesse akkuma itiqaata farii akkuma keekiyyaan badhaadhaa gadi bahanii saba isaaniitiif sagalee ajaa'ibaa sanaan dhukaasatti gadhiisaa jiran atis sirba kan kee ajaa'ibaa sanaan as nutti bayidha komiin nuti sirraa qabnu kana Galaanaa keenya si jaallannaaf si qeeqqannaa bara nuti dhugaa irraa duubatti hin deebinu Galaanaa qeeqxee ajjeesisuu fi maaloodha eenyu ni du'i jedheen maal jarri keekiyyaa badhaadhaa lubbuu jira du'aniiru du'uudhaaf sirbanii itiqaata fariidhaa galma dhugaa kan sirbee Itoophiyaa keessa jira bara Ameerikaa taa'ee sirbine akkuma kana Galaanaa Gaaromsaatis lubbuu itiqaata farii baatee jira sabaaf intini jechuun waan tokko wanti yoo gabbaanii dubbatan hin du'a Hacaaluudhaan iyyuu dubbadhu jettanii ajjeeftanii maal jarri kun lubbuu ofii intini quufaniiti jarri keekiyyaa badhaadhaa jarri itiqaata farii artiistotni jarri akka Jaafar Yusuuf
hidhamee bahe kunoo hin baa inni hidhama bakka saba isaatiif yoo hidhame maal dhugaa isinitti himuudhaaf koomentiin ani itti qaata Galaanaa Gaaromsaatiif kenne irra dibaan hin barbaachisu. Yeroon kun yeroo callisanii suuraa qofa piroofaayilii jijjiiranuu miti gabbai saba keetiif sagalee itti himne. Hin fudhata yoo ta'e yeroo dhiyootti isa eegganna. Akka inni sirba isaa bareedaa sanaan IPP irraa dhukkee kaase. Kanum akkasi sheer godhaa. Ani eenyuun iyyuu dhugaa itti himuudhaaf nama dubbatti jedhu miti dhugaa itti himna. Akkuma artiistonni biyya keessa ta'anii saba isaaniitiif sagalee ta'aa jiran atis artiistii Oromooti. Uummanni dhageettii akkati dhageettii qabdu beekaaf si qeeqqata gadi bahiiti dubbadhu yookiin immoo irra dibaadhaan cal jetteen taa'in irra dibaa jedhee xiqqaata fariitu fixe dubbii irra dibaan hin barbaachiftuuf sitti himne. Ijoolleen immoo Abduusin maaliif koomentii kana itti Galaanaadhaaf kenna ajjeesisuu barbaadde maalodha kun nama ajjeesisu qeeqa jedhama. Dhugaa jirtutti himna irra dibaan hin dhugaa walitti muun firooman kutu gabbahi dubbadhu. Akkasii yaa ilma Oromoodhaa hundi keessanuu dhadhagahaa. Dhumarratti wanti isin jedhu baay'een isin jaalladha qabsoon itti fufa. Cunduroonni waa'ee amantiitiin immoo moolida eebbisuu fakkeessanii nu jeeqaa jiran itti nu hima. Yaa cundurootaa nurraa dhaabbadha. Amantiin keenya nuuf qaaliidha. Isin har'a ittiin ummata shawwadanna ittiin biyya bulchinettanii Nabi Muhammad warra amantii Islaamaa hundeesse jettanii gaafa gabbaatanii dubbattan nuti qoosaa akkasii isinii wajjin hin qoosnu. Hundi keessanuu galatooma. Dhumarratti wanti isinitti dhaammadhu namni 573 kun yoo biltsiginnaan taane asumaan liinkii isaallee isiniif fida. YouTube Abduseedha Siftube jedhu gabaabinaan qubeedhuma 4 kanaani Siftube ka jedhu deemaa subscribe godhaa achiinis na argachuu dandeessu. Wal jaallannaa wal jajjabeessinaa qabsoon Oromoo itti fufa jechuudha. Hundi keessanuu ni dhageessu jedhee yaada. Siftube ka jedhu as jalallee jira liinkiin isaa Facebookii koo jala galtanii tuqxanii harruma subscribe gootu viidiyoo achirratti isiniif maxxanfamullee ni hordoftu. Ulfaadhaa galatoomaa isin jaallata Abduseen keessan nagaan keessan isiniif baay'atu.